waan amma akka ta'ee kana fuudhee warri maqaa isin balleessuu barbaadu. Tana ajandaa godhee haasawaa jechuudha. Nuti immoo kallattiin mootummaa teenya jennee gaafii isin gaafanna tun sirri. Tun Jamal mootummaan isin gaafadhu. Tanaaf diina kana diinan na sharaftan na sharafa. Pire akka gaafii akka ilma namaa tokkotti nama tokko Oromoos ta'uu baadhu nama tokko naannoo isaatirraa amatu baru ajjeesanii naannoo isaatirraa guusaa ooluun gaafiidha. Maali? Gaafa Minilik maaliif ummata keenya akkas godhan waan godhaniif ni Minilikii jenna. Gaafa Haile Sillaasee ni Haile Sillaasee jenna. Gaafa Dargii ni Dargiidhaa jenna. Kun hundi saba keenyaa miti jenna yookaan immoo saba keenyaa nagdootuu jenna. Keenya ka jennuun mootummaa teenya jalatti namni keenya miidhamuun qaaniidha. Namni biraallee miidhamuun qaani. Sabni biraa nagee hirkatee abbaan biyyaa kan qabsoo tanaa siin ga'e kan aangoo tanarra siin kaa'e ogguun fi saba Somaaleetiin buqqa'u itti dhiisuun anna ajaa'ibsiiste. Eegaa dhugaa mootummaan naannoo biraa Eertiraa fi Ijiptii fi Maarreen waa walitti hin bannu ummata kanaas hin xuynu jettanii dhiiftan. Ammoo ummata irraa dhorka kana jeefne. Dubbii dachii irraa fudhachuutii miti. Arra dubbii lubbuun jiraachuuti. Ummanni Oromoo dachiis dhiisee keessaa godaane kuuna Wallagga geessan Wallaggattis nafne irraa. Haa akkami? Bara akkami jiraata? Yoo inni chisaan dhuftee biyya sadee isaan kan itti fachi fuutee ummanni kun biyya isaanii keessa jira. Silaa yoo inni nama fuutee biyya Ameerikaa biyya Kaanaadaa fiduu qabdu ummata Oromoo kan naannoo saatirraa godaane kana jechuudha. Kan achirraa ammas ajjeesanii kan hawwan keenya qaba boosan kayaa ayyootiyya bikka dheenu qabnu achi as nu fidanii biyya gartee akkuma I cannot explain my word. Waan isin jette akkaataa isin itti jecha san darbatte wallahi garaa kana nama naasa. Tanaaf ummata keenya keessaafuu ilmaan Harargeedha. Jaarama keessaafuu jaaramaadha. Gaafii mootummaas gaafadhaa. Jaarama roorroo ofirraa dhorkaa. Jaarama baraan isiniifin dubbachuu jira. Namni Ameerikaa jiru, namni Kaanaadaa jiru, ani imma biyyattiin gad deema. Kan akkana dubbachaa jiru. Biyyatti Ameerikaan jira amma. Namni Ameerikaa jiru yoo daba yaade malee sagalee sii ta'uu ni danda'a. Sagalee akka obboleettii teenya mucaan obboleettiin irraa duute san obboleettiin Nasiyaa Ziyaad dhaamsa bareedaadha hawaasa Oromoo kan walii garaatti dhaamte bifa tasgabbaa'aan. Ani mootummaan gaafii gaafadha nama obboleettiitii jejjeese mootummaan murtii naatti kallituudha lubbuudha kun. Balaa qalaa namni miidiyaarra wal arrabsuu fi maarra dhiisaa dubbiin sanii miti. Dubbiin balaa qalaa akkasii arrabsitee miidiyaarra maarra jetteemi. Roorroo mootummaan deemtee ati nama ajjeesin deemtee roorroo namatti hin godhin roorroo ofirraa dhorki. Maaliif irraa dhorki taasinaa jettu nama jaaramee roorroo san ofirraa dhorka. Nama jaarameetu nama roorroo ofirraa dhorku gargaara. Akkasi. Tana mootummaan teenya waan kana beeku qabdi. Ummata Oromoo irraa ummanni kun ummata kana dhorku qabdi. Namoonni gargarii waan adda addaa jaa beekaa ummata Oromootti dhiisanii akka gartee ummata Harargee kana beekaatti dhiisanii ammas fakkeenyaaf dhaamsa obboleeyyan keenya nuti immaan Harargeedhaa gaafa wayyaaneen buraayyuu nuti tarkaa ijaan agarreen beeyna lafa Oromooti beeyna nuti warra dammaqe nuti dhageeffadhaa ilmaan Walloo jiraadhaa
kan roorroo Harargeedhaa achii kaatee gargaaraa turte. Ammoo ilmaan Wallaggaa, ilmaan Shawaa, ilmaan Arsiidhaa, ilmaan kutaa biraa, ilmaan Nageellee Booranaa dammaqaa. Waan akkanaa tana amma kan hin jiran dammaqaa nama keekaan rooroo itti galte nama kiyya jii gabbee dubbadhuuf mootummaa gaafii gaafadhu. Warri biraa warri mootummaa tana diiguu barbaadu nuti keessan jirru isaan ni balaaleffanna, dura dhaabbanna. Akkuma ummata nama keenya jeesu kana dura dhaabbannutti nama mootummaa jiisu barbaadu, nama mootummaa tana mootummaa Prime Minister Itoophiyaa Abiy Ahmediin hoogganamtu jiisu barbaadu hin deeggarru. Hunda isaanii dura dhaabbachaa jirra akka dhiiraatti. Ummata ficcisiisuu malee warri mootummaa dura dhaabbatu, warri mootummaa tana mormu faayidaa takka illee hin qaban. Tanaaf warreen arra mootummaa tana diiguu barbaadu warreen akka ati kaatee danfitee mootummaa tanatti kaatu si godhuuf, mootummaa tana kaanaan Somaalees jeestu tanaas mootummaanis waliin daaraa si goote jechuudha. Nuti mootummaa wayyaanee caccabsitee keessa hojii harka kanneen jira. Nuti mootummaa diina siifirraa diina Itoophiyaa dhukkee irraa kaaftee hojii humna qabdi. Dhibbaa dhibbatti irra guddaan namaa mootummaan Itoophiyaa tan Prime Minister Abiy Ahmediin hoogganamtu humna qabdi. Period. Sanii achittis mootummaa Itoophiyaa tan Oromoon bulchitu nama biraa ittiin dhiifnu kana jenna. Tanaaf mootummaa ati ilmaan kee abbootii ta'e haawwan kee dhumuu jiran siin jenna jechuudha. Prime Minister Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed, Shimallis Abdiisaa, atis akkasuma obboleeyyan kee haawwan kee ijoolleen ta'e ilmaan Oromooti Somaaliin ajjeesaa jirti. Period. Nuti Somaalee nu isinirra jaalanna, isaan immoo nun jaalatan. Period. Walirraa fuunee walii kanninee jirra. Garuu ogummaan Oromoo kana godhan callisuun waan Rabbi illee hin jaalanne waan na dhageeffataniif galatoomaa. Ana Jamaal Alii Ameerikaa irraa Minisootaa irraa. Oromoo jaarami dhiisi gootawwan keetii fi hayyoota kee arrabsuu fi achiif achi gosaa fi kana kanaan adda deemuu. Jaarami akka Afranqallootti, jaarami akka Kuraa Galaanitti, jaarami akka Ituutti, jaarami akka Humbannaatti, akka Anniyyaatti, jaarami akka Afranqallootti, jaarami akka hundatti wali kottu. Akkanaan sinjaa akkasi akka Qaalluuttis jaarami, akka Shariifaattis jaarami, garuu wali kottu. Rakkoon qabu. Waliin jibbinaa. Waan na dhageeffattaniif galatoomaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Silaahuu nagayni jiru. Nagayni jiru. Salaamtaa waliin jennuus hin jirtu. Nagayin qabnu. Nagayni namni keenya du'aa akkana jiru. Nagaya kana namni nagaya kana jiraachisuu danda'u mootummaa Itoophiyaati. Mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Oromiyaati. Qofa irra dalagaa. Bye bye.